Kompiitara yookaan laaptooppii haaraa bituu yaadaa jirtu taanaan wayita bittanutti wantoota baay'ee murteessoo ta'an kanneen sirriitti adda baafachuun ilaaluu fi cheek gochuu qabdan viidiyoo kana keessatti ilaalla. Kallattiin gara viidiyoo keenyaatti darbuun duratti garuu chaanaalii keenya kanaaf haaraadha taanaan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo kana ammoo namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochaa haga xumuraatti daawwadha. Wayita kompiitara haaraa tokko bittanutti egaa wantoota isin sirriitti adda baafachuun beekuu fi ilaaluu qabdan keessaa inni jalqabaa biraandiidha. Biraandiin yookaanis gosti laaptooppii lamatu jiru kan Windows Operating Systemiidhaan dalaganuu fi Appleii kan Mac Operating Systemiidhaan dalaganudha. Laaptooppiiwwan Windows Operating Systemiidhaan dalaganuu biraandiiwwan kanneen akka HP, Dell, Acer, Lenovo, Acer, LG fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'anu kanneen Mac Operating Systemiidhaan dalagan ammoo MacBook Pro, MacBook Air, MacBook Retina fi kanneen kana fakkaatanidha. Filannoon keessan kanneen Windows Operating Systemiidhaan dalagan yoo ta'e biraandiiwwan kanneen akka Dell, Lenovo fi Acer baay'ee tokko bareedaadha. HP kan bittanootee ammoo biraandii New 00 kan ta'e haaraa isaa malee dogongortanii sekondaandii yookaanis Dubai USD kan jedhaman guyyaa har'aa kanneen maarkeetii irratti oliif gadi naannaa jiran bituurraa of qusachuutu irra jiraata. Speeshaalii moodeliin isaanii G3 kanneen jedhaman salphaatti boordiin isaanii miidhamuutiin ni danda'a waan ta'eef laaptooppiiwwan HP haaraa kanneen kanaan dura hin fayyadamne osoo bittanii moor filatamaadhaan isin jedha. Mac OS dhaan kanneen dalagan bituudhaaf yaadaa kan jirtan taanaan ammoo MacBook Proon filannoo keessan jalqabaa ta'uu qaba jechuudha. Lammaffaa irratti kan isin ilaaluu fi cheekii gochuu qabdanuu piroosesarii yookaanis CPUdha. Piroosesariin yookaanis CPU'n performaansii waliigalaa fi ispiidii kompiitara tokkoo kan murteessudha. Kompiitarri tokko wantoota garaagaraa ariitiin dalaguuf humnaa fi dandeettii inni qabu CPU yookiin piroosesarii kanatu murteessa. Yeroo ammaa kana maarkeetii irratti Intel piroosesarii fi AMD Ryzen piroosesariin baay'inaan kanneen beekamanudha. Haa ta'u malee laaptooppiiwwan naannoo yookaanis biyya keenya keessatti bituuf wayita adeemnu kanneen nuti arginu hedduun isaanii Intel piroosesariidhaan kan dhufan yoo ta'anu jarreen kunis Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 fi Intel Core i9 jedhamuun beekamu. Isinis egaa beezik taaskii kanneen akka web browsingii yookaanis intarneetii ittiin fayyadamuudhaaf dokumentiiwwan garaagaraa Microsoft Officeidhaan barreessuu fi dubbisuuf hojiiwwan xixiqqoo akkasiitiif barbaaddu taanaan kompiitara Intel Core i3 qabu yoo bittan gahaadha. Akkasumas ammoo dalagaawwan garaagaraa kanneen akka koodingii, editingii, maltiitaaskingii garaagaraa itti fayyadamuudhaaf barbaaddu. Speeshaalii namoonni bituuf adeemaa jirtanii barattoota taanaan Intel Core i5 fi filannoo keessan godhachuu qabdu. Hojiilee gurguddoo kanneen akka viidiyoo editingii, geemingii, 3D dizaayinii akkasumas AI garaagaraatiif yookaan barbaadan ta'e ammoo Intel Core i7 fi Intel Core i9 osoo filattanii bittanii baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Kompiitarri isin bittanii piroosesarii Ryzenii kan qabu yoo ta'e ammoo akkuma kana Ryzen 3, Ryzen 5 fi Ryzen 7 akkuma kan Intel Core kanaan ilaaltanii filachuutu isinirra jiraata jechuudha. Egaa kompiitarri tokko piroosesarii gosa akkamii qaba kan jedhu adda baastanii cheek gochuudhaa fi jalqaba irratti kompiitara sanirraa bakka sarchiiranii adeemtu. Itti aansuudhaan bakka sarchii kana irratti system information jettanii haala kanaan barreessuudhaan open jettanii bantu jechuudha. Wayita gara fuula kanaatti isin fidu egaa jalqaba irraa system summary kan jedhu kana irraa processor kan jedhu ni argattu. So kompiitarri tokko piroosesarii inni qabu gosa akkamiiti kan jedhu as biraa isiniif ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitarri kuni Intel Core i5 dha kan inni qabu. So kompiitarri kuni Intel Core i5 dha. So sirriitti jalqaba irratti kompiitarri suni Intel yoo ta'es akkasumas immoo AMD Ryzen kamiin akka inni ta'e as biraa haala kanaan cheekii gootanii adda baafachuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan kan isin cheekii gootanuu generationiidha. Generationii yeroo jennu egaa versionii yookaanis bara piroosesarii laaptooppii sanaa kan ibsu yoo ta'u akkaataa generationnii laaptooppii tokko dabalaa deemeen gosti laaptooppii sanaa more powerful ta'a. Performaansii inni qabu dabalaa akkasumas immoo baatirii laayifii yeroo dheeraa qabaachaa fi teknooloojiiwwan haaraa of keessatti hammachaa dhufa. Haala amma jiruun egaa Intel piroosesarii yoo ilaalle haga 15th generationiitti jira. Yeroo ammaa kanatti generationii 15 irra ga'eetii jira. Bara 2025 kanatti kan jiru generationii 15dha. Laaptooppiin isin bituuf adeemaa jirtanii generationii meeqaffaadha kan jedhu adda baasuudhaa fi haaluma ammaatiin bakka sarchiirra deemtanii system information kan jedhu kana sarchii gootanii wayita gara fuula kanaatti isin fidu piroosesar kan jedhu kana irra ni adeemtu. Itti aansuudhaan Intel Core i5 jedhee ka'e itti aansee lakkoofsi haayfanii kanatti aanee jalqaba irra jiru kuni generationii kompiitara kanaa kan ibsudha. So kompiitarri kuni third generation yookiin generation sadaffaadha jechuudha. Kompiitarri isin bittanii generation 10ffaadhaa fi sanaa ol osoo ta'e more filatamaadha. Haala kanaan bakka kana dhuftanii lakkoofsa jalqaba irra jirtu kanaanii generation kompiitara sanaa baruutii ni dandeessu jechuudha. Wayita laaptooppii yookiin kompiitara tokko bittanutti egaa
inni ijoon kan biraan itti ilaaltanu raamiidha. Random access memory kan jennu jechuudha. Raamiin kompiitarri cinqii tokko malee osoo biizii hin ta'in wal faana hojiilee garaagaraa akka hojjetuuf kan isa gargaaru yoo ta'u, basic taskii kanneen akka Microsoft Office'dhaan hojjetamanuu fi wantoota xixiqqootti raawwachuuf barbaadaa jirtu taanaan raamii 4GB qabu bittan gahaadha. Dalagaawwan beezikii olii ta'an garaagaraa wal faana haala bareedaan raawwachuudhaaf kan barbaadan dubbisa garaagaraatiif editingii garaagaraatiif wantoota medium ta'an itti fayyadamuuf yoo kan barbaadan ta'e ammoo raamii GB 8 kan qabu yoo bittan filatamaadha. Dalagaalee gurguddaa akka dizaayiningii, 3D modelingii, video editingii akkasumas content creation garaagaraa itti raawwachuuf yoo kan barbaadan ta'e ammoo kompiitara raamiin isaa GB 16 fi isaa ol qabu ta'uu bittanii baay'ee tokko bareedaadha. Kompiitarri isin filachaa jirtan egaa raamiin isaa meeqa akka ta'e adda baasuudhaa fi haaluma amma ilaalaa turreen system information irra ni adeemna. Ergi system information irra deemnee booda bakka kana irra install physical memory RAM kan jedhu ilaaltu. So bakka kana irratti installed physical memory fakkeenyaaf kan kompiitara kana 8GB dha jechuudha. So haala kanaan salphaatti adda baafachuu ni dandeessu. Inni itti aanuu fi inni baay'ee tokko murteessaa ta'e kan isin cheekii gochuu qabdan storage type dha. Gosa storagein kompiitarri sun fayyadamu jechuudha. Gosti storagii yookaan diiskii kompiitaraa SSD fi HDD jedhamuun bakka lamatti kan qoodaman yoo ta'u, HDD yookaanis hard disk drive kan jennu gosa diiskii baay'ee tokko ol ta'ee fi ariitiin isaas gadi bu'aa ta'edha. Laaptooppiin gosa diiskii HDD yookaanis hard disk drive qabanu tasa kufanii jennaan salphaatti miidhamuu kan danda'an yoo ta'anu, laaptooppiiwwan diiskii yookaanis storage type SSD solid state drive qabanu ammoo baay'ee tokko moodernii kan ta'anii fi ariitii olaanaadhaan kompiitarri akka dalaguuf kanneen gargaaran akkasumas salphaatti kanneen miidhamuu hin dandeenyedha. Wayita faayila tokko bakka tokkorraa bakka biraatti koppii gootan akkasumas ammoo wayita wantoota garaagaraa faayila keessan irraa bantanii access gochuuf jettanitti kompiitarri diisk type isaa SSD ta'e baay'ee tokko faastiidha, ariitii qaba. Kan HDD garuu dafee faayila isiniif banuutti dhiisuu danda'a. Akkasumas ammoo wayita koppii gootanutti speedii bareedaan dafee gara biraatti gara USB faatti ta'us ni mala transfer dafee gochuufi dhiisuutii ni danda'a jechuudha. Kanaaf egaa laaptooppii diiskiin isaa gosa SSD qabuu fi storage isaa yoo xiqqaate GB 512 qabu, faayilota gurguddoo store gootu taanaan ammoo kan teeraabaaytii tokko qabu bituutu sirra jiraata. Kanuma walii wal qabatee garuu gatiin isaanis baay'ee tokko ol ka'uudha. Qaala'oo ta'us waan danda'aniif akka filannootti kompiitara SSD fi HDD lamaan isaa walirratti qabus bitachuuti ni dandeessu. Kanas jechuun kan HDD GB 500 yookaan isaa ol qabuu fi kan SSD GB 256 fi isaa ol qabu filattanii bitattanii more filatamaadha jechuudha akka alternatiivitti. So kompiitara isin bitaatii jirtan tokko storage type isaa maal akka inni ta'e task manager irra adeemuudhaan salphaatti adda baasuuti ni dandeessu. Kanas gochuudhaa fi shortcutii control plus shift plus ESC wal faana gadi qabuudhaan gara task managerii ni adeemtu jechuudha. Ergi gara task managerii adeemtaniitii booda bakka kana irratti performance kan jedhu argattu. So performance kan irratti wayita kilikii gootanu disk kan jedhu asii bira jira. So diskiin kuni type isaa fakkeenyaaf HDD dha. SSD qabataan kompiitarri sun ammoo bakka kana irratti SSD jedhee isiniif baasaa jechuudha. Dabalataanis diskiin kuni yookaanis storagein kuni saayiziin isaa hagam akka inni ta'e cheekii gochuudhaa fi haaluma duraaniitiin bakka sarchii irratti adeemuudhaan system information jennee gara system information adeemna. Ergi gara system information dhufneetii booda bakka kana irratti component kan jedhu arganna. So fuuldura isaa mallattoo pilaasii kana irratti tuqanna. Sana boodatti aansinee bakka kana irra storage kan jedhutu jira. So isas fuuldura isaa mallattoon pilaasii jira. Isa irratti kilikii gochuudhaan bakka kana disks kan jedhutu jira. So disks kan jedhu kana irratti kilikii gootanii booda gara fuula kanaatti isin dabarsa. Egaan bakka kana irratti saayiziin diskii kana GB 465 almost naannoo GB 500 jechuudha kan inni qabu. Haala kanaan type fi saayizii isaa adda baastanii check gochuutii ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan wayita laaptooppii yookiin kompiitara tokko bittanutti sirriitti adda baafachuudhaan ilaaluu qabdanuu baatirii laayifii kompiitara yookiin laaptooppii sanaati. Dalagaawwan adda addaa itti fufiinsaan raawwachuuf laaptooppii baatiriin isaa yoo xiqqaate sa'aatii 6 turuu bituutu isinirra jiraata. Nama bakkaa bakkatti socho'u taanaan ammoo laaptooppii baatirii laayifiin isaa sa'aatii 8 fi isaa ol turu osoo beektanii more filatamaadha. Laaptooppii tokko gaa sa'aatiin isaa hagam akka inni turu laaptooppii sana irratti paakdi ta'ee wayita dhufu irratti ni barraa'a. Haa ta'u malee garuu for real dhugumatti laaptooppiin sun sa'aatii meeqa turuutii danda'a kan jedhu piraaktikaali qabatamaadhaan kan isin wayita fayyadamtanitti ilaaltanii adda baastanu. Laaptooppii sana carraa of bira tursiisuu qabdu taanaan daqiiqaa 10 hanga 15tti viidiyoo wayii osoo kompiitara sana irratti bantanii hagam akka inni hir'ataatii adeemu osoo ilaaltanii more filatamaadha.
Akka waliigalaatti ammoo baatirii riippoortii kompiitara sanaa ilaaluudhaan baatiriin suni wayita chaarji godhamuu fi wayita jalqaba irratti immoo maanufakchaardi godhamu dandeettiin isaa kaappaasitiin isaa wal qixadhaa kan jedhu salphaattis adda baafachuu ni dandeessu. Kanas gochuudhaa fi shoortikatii kompiitara sana irraa Windows plus R gadi ni qabdu. Itti aansuudhaan bakka kana irratti CMD jettanii barreessuudhaan OK jettuuni. Wayita CMD yookaanis command prompt haala kanaan isiniif baasiti jedhu power CFG space then backslash battery report jettanii haala kanaan barreessuudhaan intarni gootu. Automaatikaalii baatirii riippoortiin paazii bakka kana irratti seef kaa'amee jiru irratti seef ta'eeti jira. So paazii kana haala kanaan koppii gootu. Itti aansuudhaan internet browserii kompiitara sana irra jiru tokko banuudhaan Chrome ta'uu ni mala, Microsoft Edge ta'uu ni mala. Browserii kompiitara sana irra jiru tokko bantanii taabii haaraa banuudhaan bakka kana irratti paste gootu then enter. Egaan haala amma argaa jirtanii baatirii riippoortii kompiitara sanaa ni baasa. Install batteries kan jedhu jala dhufuudhaan bakka kana irratti design capacity as bira jiruu fi full charge capacity as bira jiru wal qixa ta'uu isaanii adda baafachuutu isinirra jiraata. Kunis maal agarsiisa? Design capacity wayita kompiitarri kun haaraa ta'ee design godhamutti capacity ni qabu agarsiisa. Full charge capacity kun ammoo wayita baatiriin kompiitara kana charge godhamutti capacity qabudha kan inni agarsiisu. Full charge capacity kun kompiitarri kun wayita tajaajila kennaatee adeemu gadi bu'aatee adeema. So kompiitarri sun haaraa taanaan jarreen kun lamaan wal qixa ta'uu isaanis adda baafachuutu isinirra jiraata jechuudha. Inni kan biraan wayita laaptooppii tokko bittanitti isin sirriitti ilaaluu qabdanuu GPU yookaanis graphics cardidha. Normal yookaanis basic taskii kanneen graphicsii dabalataa isin hin barbaachisneef kompiitara sana barbaadu taanaan integrated graphicsii kanumti kompiitara sana waliin jiru gahaadha. Haa ta'u malee garuu game garaagaraaf kan barbaadan akkasumas viidiyoo gurguddaa edit gochuuf sooftiweerii highest fi huge ta'an fe'achuun fayyadamtu yoo taatan dabalataanis piroojeektiiwwan AI adda addaa ittiin train gochuuf yoo kan barbaadan ta'e dedicated GPU kompiitara qabu bituutu isinirra jiraata. GPU dabalataa kanneen akka Nvidia AMD GPU graphicsii kompiitara sana irra jiraachuusaa adda baasuudhaan beekuutu isinirra jiraata. So kompiitarri tokko integrated GPU fi dedicated GPU keessaa kamiin qaba kan jedhu haala kamiin adda baasna kan jedhu isinitti agarsiisa. Kanas gochuudhaa fi bakka sarchii kanarra adeemuudhaan device managers jettanii haala kanaan sarchii gootu jechuudha. Device manager wayita isiniif dhufu open jechuudhaan ni bantu. Device manager ergi haala kanaan isiniif baneetii booda bakka kana irratti display adapters kan jedhu ni argattu. So si'a tokko isirratti klikii gochuudhaan as biratti ilaaltu jechuudha. Egaan kompiitarri suni ofirraa Intel HD Graphics 4000 or Intel HD Graphics maqaalee kana fakkaatan kanneen biroo as biraa qaba taanaan kompiitarri suni integrated graphics qofaadha kan inni qabu jechuudha. Integrated graphics kompiitaroonni qabanii hojiiwwan xixiqqoodha haga giddu galeessaa jiran qofa raawwachuuf malee dalagaawwan gurguddoo raawwachuu irratti humni isaanii baay'ee tokko gadi bu'aadha. Sababiin isaas integrated graphics kun CPU dhuma kompiitara sanaa irratti built ta'ee kan jiruu fi raamii sistemuma sanaa kan fayyadamudha. Kanaaf kompiitarri suni powerful ta'uuti dhiisuu ni mala jechuudha. Haa ta'u malee garuu display adapters kan jedhu kana jalatti graphics adda addaa kanneen biroo fakkeenyaaf kan akka Nvidia yookaanis immoo AMD jedhee GPdhaan haga isaanii kan isiniif kaa'u yoo ta'e kompiitarri suni dedicated graphics ni qaba jechuudha. Dedicated graphics kompiitaroonni qaban egaa raamii fi processorii dabalataa kan mataa isaanii qabu waan ta'aniif kompiitaroonni akkasii kunniin baay'ee tokko faastii fi performaansii bareedaa ni qabu. Haa ta'u malee garuu electric powerii baay'ee tokko waan fayyadamaniif ho'a humna olii uumuutiin waan danda'an kompiitarri sun xiqqoo ho'uutii ni mala, baatiriin isaas maybe dafeetii fixuutii ni mala jechuudha. So akkaataa fedhii fi kaayyoo kompiitara sana itti barbaadaniitiin yoo bittan filatamaadha. Gatii isaas egaa baay'ee tokko akkuma sana garaagarummaa ni qaba jechuudha. Inni kan biraan wayita laaptooppii yookiin kompiitara tokko bittanutti isin ilaaluu qabdanu display qualityidha. Display quality kanas saayizii fi resolution jennee bakka lamatti qooduuti kan dandeenyu yoo ta'u general use kuma waliigalaatti taaskiiwwan giddu galeessa garaagaraatiif fayyadamtoota taatanii screen size isaa inchii 13 yookaanis 14 gahaadha. Display resolution isaa ammoo full HD fi sanaa oltu ta'e more filatamaadha. Saayizii fi resolution kuni barattootaaf akkasumas immoo fayyadamtoota giddu galeessaa taaskiiwwan medium ta'an adda addaatti raawwataniif hedduu tokko bareedaadha. Kan biraan ammoo productivity fi taaskiiwwan garaagaraa wal faana kanneen hojjettan yoo taatanii fakkeenyaaf dokumentiiwwan garaagaraa editii fi maanejii kan gootan yoo taatanii koodiidhaaf kan barbaadan multitasking adda addaatiif kan barbaadan yoo ta'e screen size isaa inchii 15 yookaan 16 qabu osoo bittanii bareedaadha. Sababiin isaas xiqqoo screen isaa wayita bal'atutti editing
editingiidhaaf akkasumas koodingiidhaaf interestingiidhaan mijataa. Display resolution isaa ammoo full HD tutee more filatamaadha jechuudha. Dabalataan ammoo geemingiidhaaf graafiksii dizaayinii garaa garaatiif yookaan barbaadan ta'e screen size isaa osoo inchii 15 hanga 17 gidduu kan jiran osoo bittanii filatamaadha. Display resolution isaanii ammoo even aga 4K kan qaban osoo bittanii filatamaadha jechuudha. Kompiitarri suni screen resolution isaa hagamidha kan jedhu ilaaluu fi diskitooppii kompiitara sana irratti right click ni gootu. Tiyaansuudhaan display setting kan jedhu irratti click godhattu. Wayita gara fuula kanaatti isin dabarseeti jedhu bakka kana irraa display resolution kan jedhu ni argattu. Fuuldura kana irratti click gochuudhaan bakka kana irratti maximum display resolution kompiitarri sun qabuun isin agarsiisa. Wayita laptooppii bitanitti ilaaluu qabdu jedhee kanan isiniif list godhe keessaa port and connectivity dha. Alarraa wantoota garaa garaa waliin kompiitara sana connect gootanii fayyadamtu. Fakkeenyaaf kanneen akka flash diskii wajjiniin, monitorii wajjiniin, akkasumas displeeroota garaa garaatii wajjiniin, projectorii wajjiniin fi wantoota garaa garaatii wajjiniin connect gochuuf portiiwwan baay'ee murteessoon kompiitara sana irra jiraachuusaa adda baafachuudhaan check gochuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf USB type C, HDMI, Ethernet cable portiiwwan kanneen akka inni qabus sirriitti adda baafachuutu isin irra jiraata jechuudha. Akka walii galaatti egaa wayita kompiitara tokko bittanitti wantoota murteessoo isin check gochuu qabdanii kanneen ta'anus dabalataanii wantoota biroo xiyyeeffachuun adda baafattanii beekuutu isin irra jiraata jechuudha. Wantoota kanneen hunda egaa check gochuun duratti garuu kompiitarri suni banaa kan jiru taanaan restart gochuun yookaanis shutdown gootanii deebistanii banuun ilaaluutu isin irra jiraata. Sababiin isaas fiicharsiiwwan tokko tokko kanneen akka processorii salphaatti edit godhamuu danda'u. Kanaaf ammoo wayita isin restart yookaan shutdown gootanii bantanitti wantoonni edit godhaman kunniin bakka duraan turanitti deebi'u waan ta'aniif haala sanaan check gochuun adda baafattanii kan fedhii keessanii bitachuu dandeessu jecha. Viidiyoo keenya goolabnaa